ilma seenaan isaa budduqee waraabamee hin dhumne goota seenaadhaaf dhalate seenaa hojjetee lammii isaa sheenesse wareegama lubbuu kaffale seenaa dhalootaa seenaa isa dhumaas lammii isaatiif dhaamuudhaan addunyaa kanarraa godaane Alamaayyoo Atoomsaa. Ayyuu Damboobaa sugaa fi safuu qabu aantummaa uummataa fi quuqamuun mallattoo eenyummaa isaa kan ta'e ilma sabaa ilma Oromoo lammiin ittiin qaanofne gootummaa fi aantummaa isaatiin lammiin yoomuu kan itti boonaa jiraatu qabsaa Alamaayyoo Atoomsaa. Gama hundaan mirga lammii fi faayidaa uummata isaa kabachiisuuf bara hooggansa isaa mara qabsoodhaan kan dabarse hanga wareegama lubbuuttis hojii misoomaa keessatti kan kaffale Alamaayyoo Atoomsaa. Akka hooggansaatti hojiiwwan keenya hundi kan isaan milkaa'uu danda'an waa lama wal simsiisnee hojjenne qofaadha. Yeroo tokko baalaansii isaa kan eeguu dadhabnu jira.